Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota koo guyyaadhaa kana ammoo viidiyoo keenya jalqabeen dura kitaaba tokkoon sin beeksisa jechuudha. Icciitii geggeessummaa jedha kitaabni kuni. Kitaabichi Muratuu Shaanqootiin barreeffame kitaaba baay'ee namatti toludha. Waa'ee geggeessummaa irratti wanta baay'ee of keessaa qaba. Kanaaf kitaaba kana barbaadaatii dubbisaa barreessitoota keenyaafis akka jajjabina ta'utti kitaabni kun baay'ee namatti tolti. Waa'ee geggeessummaa irratti kan inni barreesse kun jechuudha. Kanaaf bitadhaatii dubbisaa isiniin jedha jechuudha. Akkam nagaa jirtu kabajamtoota daawwattoota koo bakka jirtan hundumatti nagaan koo kabajaa isin qabu ani Lataa Labataadha YouTube Eliitu Teekirraa. Guyyaa irraa kan ammoo kutaa lammaffaa keenya akkamitti YouTube banannaa keessatti seetingoota YouTube keenya akkamitti akka sirreessuu dandeenyu isinitti agarsiisaa jechuudha. Amma dhumaatti na hordofuu hin dagatinaa isiniin jedha. Na hordofa. Tole har'ammoo kan nuti waliin ilaallu seetingii YouTube keenya akkamitti sirreeffannaa kan jirudha. Isaa ammas na hordofaan isiniin jedha. 0 subscriberidha, watch hours, views waan tokko hin qabu jechuudha. Yoo ilaaltan wanta tokkoyyuu 0dha jechuudha. Zan kana booda waan isin gootan kunoo garagaraa kanatti dhuftanii kliik irratti gootoo jechuudha YouTube channel deddeettu kanatti. Zan kana keessadha kan inni dhufee isin galchuu. Viidiyoon tokko irra jiru no subscriberidha. Zan dhuftanii iddoo kanaati customize channel jettu jechuudha. Zan customize channel gaafa jettani iddoo kanatti kunoo wanta kana isiniif fidaa jechuudha. Kanaaf iddoo kana dhuftanii fakkeenyaaf wantoota garagaraa irratti hojjechuu dandeessu. Abaawotii jala galtanii iddoo kanatti abaawotii jalaatii immoo description jechuudha. Zan iddoo kanaati channel description iddoo jettu irratti kliik goone irratti kliik goona jechuudha. Zan erga irratti kliik gooneeti descriptionii waa'ee viidiyoo keenya sirriitti barreeffachuun irra jira jechuudha. Sirriitti waa'een viidiyoon keenya yookiin immoo YouTube channelin keenya kun maal ibsaa kan jedhu sirriitti jalqaba deebiraatti barreeffannee fidannee iddoo kanatti koppii godhachuu hin dandeenya jechuudha. Sirriitti kanatti yaaddanii godhachuu dandeessu gaafa barreessanii fixan dan jettu jechuudha. Description keessan yookiin immoo abaawotiin keessan baay'ee barbaachisaadha. Iddoo kanatti emailii keessan galchuu dandeessu yoo barbaadan. Kan biraa kan iddoo kana dhuftanii location jechuudha. Location baay'ee murteessaadha. Location isin gashitanii Itoophiyaa jettanii gonkumaan guutina maaliif Itoophiyaan international trade waan hin qabneef YouTubein Itoophiyaa keessatti hin kaffalu jechuudha. Karaa sanaatti yoo gootan kanaaf fakkeenyaaf biyya garaa keessanii gochuu dandeessu Itoophiyaatiin ala akkasumas biyyoonni tokko tokko hin qabanii garuu immoo fakkeenyaaf United Statesin fa'aa hin qabanii fakkeenyaaf United State guutuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf United Statein guutaa. Kanaaf kana sirriitti yaaddaniidha kan isin guutuun sinirra jiru jechuudha. Then your country is update your country successfully kana fixaniitu then linkota garagaraa kanneen akka social media keessanii karaa kanaatiin irratti hidhuu dandeessu jechuudha. Then erga kana fixaniiti amma immoo kan biraatti dabarraa jechuudha. Erga kanatti waa'ee about keessanii fixaniiti. Fakkeenyaaf YouTube gara sanatti darbeen durasti visitoriin tokko akkamitti akkasiin channel keessanii ilaaluu laalla. Namni tokko gaafa galu YouTube keessanii kunoo bifa kanaatiin kan inni argu jechuudha. Abaawotii keessa kan jiru amma kunoo akka kanattidha. Locationin keessan United Stateidha. Joindiin keessan gaafa yoomii akkasiin join gootan achirra jira. Iddoo kanatti descriptioniin isaas barreeffamee jira jechuudha. Zan wantoota garagaraa ammas sirreessaa adeemna waan ta'eef duuba deebuus nu gaafata jechuudha. Waan tokko yommuu channel kanarra hin jiru. Kanaaf ammas kan isin itti fuftanii gootan immoo dhuftanii wantoota garagaraa isin sirreessuu qabdan keessaati clip art yookiin immoo footoo keessanii fi footoo channelii keessanii kan isin sirreessuun irra jira jechuudha. Iddoo kanatti dhuftanii fakkeenyaaf footoo keessan edit gochuu dandeessu. Adda bukkeetii immoo guutummaa isaa edit gootu jechuudha. Fakkeenyaaf footoo keessan jalqaba yoo edit gootu ta'e irratti kliik gootanii then about me jedhaa gaafanii dhufu. Then kun bifa kanaatiin kan inni isin dhufu jechuudha. Profile picture keessan kan isin irra godhatanii then iddoo kanaatti dhuftanii add profile picture kan jedhu kanarratti kliik gootu jechuudha. Then kliik gaafa gootan kun bifa kanaatti kan inni isin fidu. Then kana booda upload photos and your photos kan jedhu kanadha. Then select photos from your computer dha. Then as keessa galtanii kan garaa keessanii footoo garaa keessanii fudhattu jechuudha. Fakkeenyaaf footoon koo ani fakkeenyaaf garaa keessan irra godhachuu dandeessu garuu yeroo baay'ee yoo personal ta'e footoon keessan footoo mataa keessanii yoo ta'e gaariidha jechuudha. Footoo mataa keessanii yoo irra godhattan kanaaf fakkeenyaaf amanii footoo mataa kootiin nan godhadharra fakkeenyaaf footoo tokko kanuma dhugaan godhee then uploading jechaa jira jechuudha. Kanaaf footoon keessan irratti upload gootanii YouTube keessan irratti bifa bareedaatiin
footoo bareedaa yoo irratti godhatan gaariidha. Zan kunooti iddoo kanatti akkanatti isinii fideera. Zan kana booda kan isin gootanii crop godhattu jechuudha. Yoo xiqqaattee waan baatuuf footoo keessan yoo gabaastanis gaariidha. Zan crop jettuu kana booda amma profile picturein keessan bifa bareedduutiin isiniif jijjiirameera jechuudha. About me kana keessaa kun akkuma argitanii profile picturein keessan akka kanattidha. Yoo irratti guuttan kan inni isiniif jijjiiramu jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin gochuu hin dandeessu jechuudha. Amma gara sitti immoo deebinee waan isaa irratti edit goonaa jechuudha. Gaafa namni chaayinaan keenya galu akkamitti akka ta'u kanasti ilaalla. Kun akka argitanii amma jijjiirameera jechuudha. Zan amma immoo kan nuti goonu guutummaa isaa yookiin immoo namni YouTube keenya keessa galee information inni arguu qabu irra kana keessatti jechuudha. Isa irratti add goona. Egaa kan hojjechuudhaaf yeroo baay'ee kallattii garaagaraatiin hojjechuu dandeenya. Kanaaf amma mee fakkeenyaaf Adobe Photoshopidhaan hojjennu salphaamatti akkamitti akkasiin wanti isin barbaadan sana hojjechuu dandeessan isinitti agarsiisaa jechuudha. Fakkeenyaaf kan kanaaf ta'u jechuudha. Footoo keessan utuu gootan ta'e baay'ee gaariidha. Kan YouTube keessan ibsudha jechuudha. Garuu immoo utuu sana gara editingii viidiyoo sanaan deemin dura chaanaaliin keenya saayiziin ittiin fudhatu baruun dura jira jechuudha. Saayiziin isaa 2560 gara 1440 jechuudha. Akkasumas megaabaayitii 6 ol ta'uu hin qabu jechuudha. Zan fakkeenyaaf Adobe Photoshop keenya irratti saayizii kanaatiin edit godhanna. Zan kun dhuftanii open jettu jechuudha. Zan open jettanii saayizii keessan as fakkeenyaaf maqaa isaa fakkeenyaaf hangaraa keessanii gochuu dandeessu. Zan fakkeenyaaf UL as bukkeetti inchi isheettu kana gara pixeliittidha kan isin jijjiiruu irra jiru. Zan 2560 as bukkeetti immoo 1440 jechuudha. Zan iddoo kanatti dhufnee okay jennaa jechuudha. Okay gaafa jennu kanadha kan inni nuuf fidu jechuudha. Zan iddoo kana dhufnee fakkeenyaaf kalarii background isaa irratti hojjechuu hin dandeenya waan ta'eef background isaa kalarii biraa goona. Zan fakkeenyaaf gurraachaan godhee kalarii gurraacha kanarraa fakkeenyaaf kalariin barbaade godhachuun barbaade as keessa galee kalarii garaa kootii godhadhaa jechuudha. Zan okeenna haaluma kanaatiin amma fakkeenyaaf background isaa kalarii kanan yoon jaalladhe fakkeenyaaf barreeffama irratti barreeffadhaa jechuudha. Kana booda fakkeenyaaf wanti YouTube koo laallatu fakkeenyaaf iddoo kanatti origin della taa'ee akkasumatti barreessee yoo waan ni godhe amma dhufee select godhadhee footoo ammaa kana nan fidadhaa jechuudha. Fakkeenyaaf kunooti footoon inni amma edit godhee zan irra galchattu jechuudha. Gaafa irra galchattanii kunoo bifa kanaatiin gaafa irra galchattanii kunoo bifa kanaatiin desktop irratti akkamitti akka mul'atu TV irratti fi akkasuma mobile irratti immoo akkamitti akka mul'atu nutti agarsiisaa jira jechuudha. Yoo barbaadan edit gochuu hin dandeessu akka garaa keessanitti iddoo kanatti gadi butanii adjust the crop jettanii jechuudha. Xiqqeessuus guddisuus hin dandeessu. Cinaacha qabdanii gara naan jechuudha. Fakkeenyaaf asiin kunoo gaafa asii gadi akkas godhee fakkeenyaaf kun akka garaa kootti akkasitti yoon godhadhe zan mara salphaa kanaatiin irratti edit godhachuu nan danda'a jechuudha. Kun amma akka haala kanaatiin jechuudha kan inni naa mul'atu zan selectin jedha. Kun akka argitanii gaafa YouTube koo namni banu bifa kanaatiin jechuudha kan inni dhufuuf jechuudha. Kanaaf kun mala salphaa kanaatiin wanta kana sirreessuu hin dandeenya. Lamansaa profile picture keenya fi akkasuma YouTube keenya gaafa namni galummoo kan inni ilaalu mala salphaa kanaatiin YouTube keenya sirreeffachuu hin dandeenya. Abaawotiitti gochuu hin dandeenya. Sirriitti bifa kanaatiin gochuu hin dandeessu jechuudha. Mee fakkeenyaaf new visitor inni ilaallu. Amma akka argitanii iddoo kanatti yeroo argitan kanatti
mala salphaa kanaatiin gaa gochuun hin dandeessu jechuudha. Haaluma kanaatiin kutaa kana keessatti kan ilaalleerraa yeroo taanutti immoo akkamitti viidiyoo keenya upload irratti goonee wantoota garaagaraa hojjennu isinitti agarsiisaa. Waan wajjin turtaniif baay'ee galatoomaa. Subscribe gochuu akka hin dagannee nagaan turaan isiniin jedha. Kutaa sattaanus ilaaluun dagatinaa. Nagaatti. Egaan kabajamtoota daawwattoota koo kunoo guyyaa irraa kana gaa akkamitti akka YouTube keessan keessa isaa sirreessitan waan hundumaa isinitti himeen jira. Kanaaf na hordofuu keessaniif baay'ee galatoomaa isiniin jedha jechuudha. Kutaa sadaffaa ilaaluun dagatinaa. Kutaa sadaffaa keessatti immoo akkamitti viidiyoo keenya jalqabaa upload goona kan jedhu waliin ilaallaa. Na hordofuun dagatinaa. Baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Komentii keessatti immoo yaada keessan nuuf kaa'aa. Subscribe gochuun hin gaafatamu. Subscribe gootanitti waan ta'eef baay'ee galatoomaa. Nagaatti.